qofaat liqa normaal sini gade haa ta'u malee hanga dandeettiti yaa Khadiir ana cinaacha kiyya gatii ta'eef hanga barbaadeen dandeettiti yarraa gargaara maaliif gargaarsa isaa faalleessuun maaliif ta'e warri duraan bakka Khadiir jiru quban qabni sini galee bakka Khadiir jiru quban qabani arra eessaa bahanii dhufaniiti giza gargaaruudhaaf Oromoon ol ka'ee namni tokko ta'e nama harkatti faalleessuudha yaan eessaa baan du'anii galanii isaan namnummaan gargaarsa Khadiir faalleessu tokkolleen akka fudhataman qabne qofatti amanaan dhugaan sinitti gargaaramuu qaba xiqqaanis guddaanis waan qabdaniin gargaara eessa jiran awwala gaaf Khadiir kophaa isaa dhibamee akka sana ta'u eessa jiran arra of arganii arra qabriidhaa bahanii dhufanii gargaaramuu qabu akkas ta'uu qabu nadhiin faan tasuma haasa'uu qabdu dhugaan sinitti isinuma warra nadhoo waliin haasa'e abbaan barbaade haa gargaaru abbaan fedhe haa dhiisu akka anatti normaal anshinti beeti arabaatiin dhiqa garuu nan gargaara nam kamoo akka kiyyatti warroota naani wanta adda baafattettaa naani amma rakkoon obboleettiin keenya Muniiraanii durii kaaseen beekaanii mana siin nannaqaa mana koo siin dhufti artistii tokko dhukkufatee jira ija keenya bitaaf mirgaati isa kanas ilaalaa jennaani an sila waa'ee Kadir Martuu gadi kaasee akka uummanni sagalee isaaf ta'u godheen jira amma yoon kee immoo artistii sakaanii dubbadde ofii fiddee ofii immoo ammas accamaallaquutti kaatee Oromoon ammas sila maqaan koo tolu na arrabsaa uummanni irratti marii godhaa jedhila akka feetanitti dubbachuu dandeessu dhugaadhas immoo wallahi tu abbaan koo qabrii keessaa ba'e Oromoo abbaan koo qabrii keessaa ba'e birii miiliyoona tokko na hambisaa biyya lafaatti jedhe Oromoon na dura dhaabatti. Dhageeffadhaa waa takkaan sinirratti hima namni Oromoof miidhame kamuu gargaaramuu qaba garuu Khadiir Martuudha akka anatti kokkeetiyya Oromoo kamiifuu akka inni lubbuu ta'e nan aman gargaarsi taraa qaba hogguu ka tokko ol ka'e ka duraan qabrii keessa jiru baasanii nuu fidan isaan rakkoon qabu fide abbaa barbaadan garuu warafaa eeggadha rakkoo miti sun garuu Khadiir Martuudha nama yeroo qabaniif yookaan nama isa dura nama dabarsanii miti Khadiir Martuudha lubbuu nama Oromooti jeetiin amana nama Oromoof caphe nama Oromoodhaa fi jireenya mataasaa jiraatu wallaaleeti Oromoodhaaf caphe du'ee koo Oromooti jaa sini galee amma immoo gargaarsa isaa faalleessuudhaa fi gamana funaantanii fidina funaanaa ol kaadhaa rakkoon qabu ni gargaaramu hundinuu Oromoodhaaf sini galee sabriidhaan eeggadha garuu jalqabni Khadiir Martuu yeroon kan namuuf hin qabu eenyu abbaasa an yoon kokkee qabame kokkee keessa jiraadhe nafseen tiyya haa baatu taraanaa qaba yoon dandeenan eeggadha du'us nan du'a rakkoo miti garuu Khadiir yeroon kenninaan dhugaan sinitti hima sini galee carraa isaanii haa eeggatanii hundi isaanii naanaati soba warri jettan jala kanatti soba jaabarreessaan dhugarra dhaabbadhee nan dubbadha yeroo kamu sini galee. Muniira. Ubeeyye hayya galatoomaa anaa fi miti gargaarsi obboleessuma kan jenninis artistiidha innis kabara dukkanaa. Jechuun Muniira amma gaa maal godhe? Kun qabu annumaan hime balee bara isumaaf hime malee dirqamaan guuraa fi gargaaraan jenne inninis jabitaa iji mirgaati tokkollee obboleessa kiyyaa miti ilmaan Oromooti annumaan hime. Dhuguma. Muniira himuuchaatti jira kootee kaama Muniira. Amma yookaan waa uumame deemee mana waaqatti jetta boraati Muniira. Muniira. Ilaamee mube Muniira yaadni mube waliigallee deemta atis malee. Mubeen hin rakkate baramma ajandaa kana gadi baase jalqabaa kaasee waa'ee Kadir kan dubbate mubeedha. Uummanni hirkaa fuudhee haasa'aa jira haa gargaaramu gurbaan jedhee dubbachaa jira. Ammoo osoo gidduutti ajandaa biraa galcheeti ofii fiddee ofii fixxee ta'a wantichi waan tokko tu galmaan hin gahin nama hojii ijoollee hojjete ta'a. Garuu yaadi Muniiraa sirriidha. Ittaa yaadamu marsaa ittaan ittaa yaadamu isa jalqabne garuu haa xumurru jalqaba. Isa jalqabne xumurree. Qabsitan oguu tokko kaaftan tokko fixxanii beektan duubaan ka biraa qotoqqottanii fixxan akka ka duraa sun galman geenyee fi ka biraa duubaan fidattan. Sun rakkoon qaba abbaa barbaadan fidadhaa sun mirga kan keessanii. Oromoon hundinuu tokko sunis ni gargaarama kunis ni gargaarama. Gargaarsa Khadiir irratti gargaarsa biraa isiin fiduunu kunuu dubbii biraati anaaf akkaanatti. Elaamee nuune. Maaliif buute Muniira? Muniira maaliif buute? Muniiraan bu'uun qabdu maaliifin dubbii kaastee amma bor Mubaarakii dhaqeetti mee jennaan akkas naan jedhe jechuudha ammoo jara keenya Oromoo maal goone waa'ee keessan kana keessaa baanee dadhabne ma an koora gumti lanaa sosii waa'ee uummata kanaa jedhee dadhabee maal amma yoo waa wayii uumamte waan kana namni kun dadhabee jira yoo ka'ee waa qadaa wayii dhufte Mubaaraktuu timnee jennaan jechuudha miti ammallee isin dhuftanii mana kottu waa himtan
ummata kana maaluma afan ol galchan garuu Mubaarak deebisi Muniiraa deebisi ummanni deebisi jedhaa waliin jira. marii godhaa jira miti arrabni hin jiru marii godhamaa jira Muniira akka kabajaan dhuftee ol galtetti kottu deebii galiiti taayi marii goonee dabareetti qabannee kakee akka xumurreen kan artistii kana ammoo itti fudna moo itti meera jechuudhaaf barusin qaxxanii ummatu. dhaggeeffadhu Mubaarik. Uummanni akkanaanii gadaan. Muniiraa wadda si jee kottu deebi awwaluma osoo Khadiir martuu akka sana jiru gargaarsa biraa fiduun kan kee dogoggora kan kee dhugaan sinitti hima dhaggeeffadha Oromoo. Itoophiyaa maal ta'e seeta ajandaa biroo eega fidde caqastee deebiitti kennanii deemuu qabdi Muniiraan nu deebitu. Hunduu Oromoo irratti walii gagodoo deemteetti walii gallee haasofnee biraan nagara keenya. Muu beekee Maal Muniira? barbaadu. Okay, Wajjin jiru lakkii namni tokko si tokko mana kooti kun. Garuu marii goonee Muniira marii goonaa na beekta ati gaafa wal barru anaafsi Saudi Arabiyaa keessatti Mubaarak naan jettee yaadatta Mubaarak intalli kun intala argeeti akkas kalee dhukkubatti jennaan daqiiqaa keessan maallaqa sii guute moo siin gunneen. Naa guurtee fi naa gaggeessitee ijoo kalee. Sana amma immoo mucaan kun gosa qaba ilma Oromooti ambor itti gaafatamaan ta'a waliin dubbannee mari'annee Muniira deebii tokko fudhattee deemuu qabda malee itti mee yoo rabbi qadaan rabbii dhufe hin beekamu. Bor Mubaarak itti mee jennaan didee jedhama. Atara na qusadhaa. Mubaarak keenya na caqasi. Tole na caqasi. Wajjin hin barbaachisu. Akkuma Khadiir martuu naa ta'u Abdishuu Ammaatis naa ta'a. Jarri lachuutu isaan lachuutu artistiidha sabboonota gaafa dukkanaati. Namuutu ni beeka Abdishuus namni wallaalee hin jiru. Ani kaniin isinitti hime ammaan tana yoo badii taate an badiiti jeniin fudhadha rakkoon qabu. Muniira. Kanatti aansee immoo osoo dhaggeeffadhaa gaasaniif hin fitaa. Osoo Khadiir martuu miidiyaa irratti asin bahin dura fiidiyoon as baate Abdishuu Ammaati tan dura dhukkubsatte. Kan dura dhukkubsatee as bahe jechuudha. Jabuuti ture Jabuuti irraa eega dhufe amma inni baatii takka gahee jira jechuudha. Ani amma Khadiir hin gargaarin jechuu kiyyaa miti. Eenyu ilmoo haadhatiyyaati miti isaan lachuu ilmaan Oromooti. Ammoo inni kunis kan inni ani himeef Itoophiyaa keessa jira Itoophiyaa ni beektanii sanii wajjinu ilmaan fudhatee Jabuuti irraa as dhufe siree mana hakimaa gubbaa jira gargaarsa nu barbaachisa. Kanallee itti yaada juufi malee ani Khadiir hin gargaarina Khadiir karaa dhaabaadha Abdishuu gargaara hin jenneenis hin jiru. Isin galteema yoon kana keessa dogongora qabaade dhiifa manaa godha isiniin gaafadhaan. Please rakkoon qabu. Lakki Muniiraa kun dogoggortu gaara yaadi kee yaaduma gaarii yaada marii kennaa akka ati caqastuufi bu'uun qabdu kanaaf malee badii fi miti Muniiraa. Akkuma dubbatte kanatti waan Oromoon irratti mari'atu kana akka caqastuufi fidde ufteemi. Hayyee wanni nu irratti mari'annee deebisii kennu uummanni Oromoo as jala jira uummanni Oromoo kutaa 11 as jala jira ami akkuma ati amma nuu fidde kanatti nullee walitti mari'annee deebii wayii irra geenna jechumaafi ba'uun qabdu ati nutti himtee yoo baate maal fakkaatare sigalee mana Mubaarakitti himtee baatee jedhama. Ajandaan tokko gidee dhufe Oromoon dirqama. Muniiraan osoo gargaarsarra isin jirtanii dhufte moo otoo gargaarsa waan gargaarsa Khadiirirra isin jirre dhufte jalqabu. Dhufuun isii rakkoon qabu baga himte hundinuu tokkuma suni rakkoo miti. Fakkeenyaaf namni dhugaadhaan rakka ta'ee wal duraaf wal booda qabaayee garuu dhibdeen Khadiir martuudha. Normaal an akkanatti dhibdee yeroo kannaniif natti fakkaatu. Tasanirraa hafte immoo Muniiraa yoo osoo gartee Khadiir martuuti isin gargaarsa godhaa jirtanii dhufte isin nama Khadiir martuu dura dhaabbataa jiru jeetin amanan akkanatti. Yoo ammoo lakki akkana miti yaadi Muniiraa yaada Muniiraas ammuman dhagee garuu amma beektaa Muniira yaadi kee dhuguma rabbii gara qulqulluu kaaste waan gaariidha. Garuu osoo dhuma jalqaba nama lamaan kana wal faana eegalamatee rakkoon qabu. Amma tokko dursee eegale gidduutti kabraa yoo galchan hojii ijoollee nama jalaa ta'a. Namni iyyuu nama nufa boor namni jecha namaa dhagee nama gargaaru hin jiru. Rakkoodha booruma illee akkatti wal gargaaruu dhabna. Kanaafuu akka mariitti yaadi kee haa qabamu itti haa yaadamu. Atattamaan kan Khadiir akka dhumeen furmaata kanatti kaa'udha. Akkanatti wal hubachuun gaarii natti fakkaata Muuzee. Dhaggeeffadhu yaa Amaanu'eel an dhugaata kan sinitti hima yeroo tokko gizee haasoftanii. Torbee tokko yoo cime torbee tokko. Yeroo haasoftan fakkeenya amma jalqaba waan Khadiir haasawaa turtan. Erga waan Khadiir osoo sin haasoftan Muniiraan dhuftee jidduun seente Muniiraan gargaarsa Khadiir martuu keessaa dura dhaabbaturraa dhimma qabdi akkasumatti fakkaatan akkanatti. Yoo lakki otoo isin gargaarsa waan jiraanne dhufte rakkoon qabu Muniira kunaasa gabaabaa bar Muniira rakkoo miti ka Khadiirtu kokkeenu qabe ta Khadiir fixanneetuma ta isatti deebina lachuu kan keenya
kun kanumaan dhumataa beekadha wanni wal karakkaranii girgir jaanin jirtu yoo ammoo sanii waan kadiirirraa gargaarsa haasawaa jiru Muniiraan badiin taashii kan dhugaan sinitti mataa badii qabda Muniiraa si dura dhaabbate gargaarsa Oromooti malee kadiir jechuun Oromoo hunda jechuudha nama dhiiga obboleetii diinarraa gaddaabbadhu micooteenyati narraa gaddaabbadhu an sin xuyne bilis maalii fi kabajaa gaariidha dhiifama waan biraa ijaana qabaatte gizee biraatti naafati sittiin dubbanne mana keensenne qabdamoo wanni dhuftee gargaarsa kadiir jidduu dhaabbattee gargaarsa biraa fidduuf maaltu jira fakkeenyaaf isa kiyyaa keetii misla kiyyaa dhiise haya dhiise mana mubaarakii miti dhiise akkasitti ona jaaniin baa najaa baate maan rakkoo qaba yaani maaliif mana mubaarakii lakki Itoophiyaa mee dhaabbadhu Muniira elaamee Muniira lamaan keessan iyyuu harruman argee garuu yaada Kagono Muniira ati bilbila kiyya qabdaa waatsaappii kiyya qabdaa inshallah erga eegalle kakadir martuu yoo cime torbee tokko torban kana kadiruma ciccine akka inni gargaaramu goone rabbi umrii isaa dheeresse obboleessa kaanis yeroo kakadir xumurree jenne Mubarak obboleessa keenya kana ammoo ifa mojjise caalaa beeketii miti Muniira illee na ageettu dhimma kadir martuu irratti jechuu ummanni Oromoo kutaa kudha tokko nuuf dhimma kadir martuu irratti wanni ammaa booda ajandaan biroo irratti qabamu yoomuu hin jiru kana Oromoon kutaa kudha tokko beekuu qaba ammaa booda Muniira illee beekuu qabdi maaliifin namsee lachuu tokko haa ta'u malee ajandaa kadir martuu irratti ajandaan biroo ofuuyyuu qabu yoomuma Muniiraati yana offolchi gara birootitti nuuf fu'atini an akka kiyyaatti takka muuzitti jedhe si galee dhimma kadir martuu kadir illee namseen lachuu tokkoma yaa ta'uti garuu waan biroo fakkaata amma ati Muze wayin si gaafadha muze gaafii takka qofaan si gaafadha. Arra jarri kun lachuu artistiidha obboleeyyan keenya jeebitaa ija Ameerikaati eenyu isaan lachuutu qabsaa'ota kan namni hin beekne jiru abbishuu ammaadha qarshii kudha yoo qabaanne shanitti hodda fuuneef maal qaba. Homaa qabu dura eessaaxeeti dura eessaaxee amma ka'imtu duraan eessaaxee arra okkubee wallaahi wal balleessa akkana qoy mubaaraki Muniira balleessaa qabda dhugaa rabbi sitti maa duraan eessaaxee Nde amma saa kana akka fiddu halkan qixxee saa kanatti kan nutti fiddu. Hayyee tanaaf na deebistanii mayitin. Musee hundi keessan dhaggeeffatu. Hayyee mubee Yeroo tokko Muniira walii gallee yaada walii qoonnaadha malee. Mubaarak dhageessa abbishuu ammaatis kan Muniiraati biti kan Oromooti anan normaala